ulfaataa ta'uu isaanii beeka diliilee gurguddoo islaaminaa keessa jiran torbaatammanuu guutummattuu nu himi yeeyoon si gaafadhe nu himuu ni dandeessaa? I'll try inshallah. As I mentioned to you that according to the hadith ani nan yaala inshallah akkumaan isinin jedhe akka hadiisa ibnu Abbaas kan Alxabiir qabxii lakkoofsa 4 hadiisa lakkoofsa 9,207 keessatti ibsametti ibnu Abbaas rabbiin irraa haa jaalatu diliileen gurguddoon torba qofa ta'uu isaa ibse. akkasuma ammaas imaamu Ardhabiin rabbiin rahmata haa godhuu fi kitaaba Al-Qabaa'ir keessatti diliilee gurguddoon torbaatam ta'uu barreesse. akka hubannaa isaatti hadiisaa fi quraana keessaa walitti hidee jechuudha. aayata quraanaa keessatti diliilee gurguddoo torbaatamman kunneen kana jedhee kan hime addatti hin jiru. akkasumas sahii hadiisii kun dilii gurguddoo torbaatam ta'a jedhee kan tarreesse hin jiru. garuu imaam Ardhabiin rabbi rahmata godhuu fi akka hubannoo isaatti quraanaa fi hadiisa irraa diliilee gurguddoo torbaatam akka tartiiba isaatti qindeessee jira. namoonni tokko tokko irra walii galu namoonni tokko tokko irra walii hin galan san dhimma biraati. garuu erga ibnu Abbaas diliileen torbaa jira jedhee booda imaam Ardhabiin rabbi rahmata isaaf haa godhuu diliilee torbaatamii jira jee gurguddoon akka armaan gadii kanatti tarreessee jira. hadiisaa fi quraana keessaa akka inni qindeessetti. tokkoffaa shirkiidha. shirkii jechuun rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waliin shariika godhuudha. shariika kamiyyuu ramaduudha. waan fedhe rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isatti qindeessuudha. sun ibaadaa keessaa nama baafti. with Allah subhanahu wa ta'ala. That's in worship. Number 2 is murder. lakkoofsa 2 ajjechaadha. lakkoofsa 3 falfala yookiin falfala gurraacha shaakaluudha yookaan sihrii jechuudha. or black magic. Number 4 is lakkoofsi 4 salaata dhiisuudha. salaatuu dhabuudha yookaan lakkoofsi 5 nama qabeenya sadarkaa nisaabaa ol yookaan sadarkaa nisaabaan walqixa qabuun kan zakaa hin kennineedha. lakkoofsa 6 nama sababa sirrii malee ji'a ramadaanaa soomana dhiiseedha. a valid reason. Number 7 lakkoofsa 7 nama hajji hin raawwanneedha. osoo danda'u meeshaa qabaatee fayyaa guutuu qabaatee qabeenya qabaatee yoo hajjii hin goone sun cubbuu guddoo torbaffaadha. dilii guddoon 8ffaadha. warraaf kabajaa dhabuudha. haadhaa fi abbaaf ajajamuu dhabuudha. 9ffaan rahima muruudha yookaan firraa dhiisuudha. cubbuu guddoon 10ffaa ejjaa fi yookaan sagalgaalummaa raawwachuudha. 11ffaan saalqunnamtii saala wal fakkaataa raawwachuudha. 12ffaan ribaa nyaachuudha. ribaa fudhatee fi kannees namni ribaa keessa seenee cubbuu guddaa dalagee jira. 13ffaan qabeenya yatiimaa seeraan ala nyaachuudha. 14ffaan rabbii fi ergamaa isaa irratti sobuudha. lakkoofsi 15ffaan diinaaf dugda garagalchuudha. yeroo diinni jiru dirree waraanaa irraa baqachuudha. 16ffaan hoogganaa namoota kaan gowwoomsee namoota kaan irratti haqa dalaguudha. nama hoogganaa guddaa haqa hin dalagne jechuudha walumaa galatti. 17ffaan boonaa fi of tuulummaadha. 18ffaan ragaa sobaa bahuudha. 19ffaan machaa'u yookaan waayinii alkoolii qoricha sammuu nama hodoochuu fi kanneen kana fakkaatan dhuguu kamiyyuu machaa'u gosa kamiyyuu ta'e machaa'uudha. 20ffaan qumaara. 21ffaan dubartii qulqulluu maqaa balleessuudha. 22ffaan boojuu waraanaa hatuudha. 23ffaan hanna. 24ffaan saamicha daandii guddaa irratti taasisuudha. 25ffaan kakaa sobaatiin waa fudhachuudha. 26ffaan cunqursaadha. 27ffaan bu'aa seeraan alaa. 28ffaan qabeenya haqa malee argachuudha. 29ffaan of ajjeesuudha. 30ffaan yeroo baay'ee soba baay'isuudha. yeroo hedduu. 31ffaan haqa malee murteessuu. 32ffaan malaammaltummaa kannuu yookaan fudhachuu gubboo jechuudha. 33ffaan dubartii dhiira fakkaatu yookaan dhiira ammoo dubartii fakkaatu. 34ffaan abbaa warraa osoo jaartii qabu sagagaalummaa raawwatuudha. 35ffaan dubartii abbaa warraa ishee duraaniitiif halaaliif gochuuf jecha aruusasii bultiisii diidde fuudhuun cubbuu guddoodha. 36ffaan fincaan ofii of eeggachuu dhiisuudha. qaama irratti akka hin dhangalaane mirkaneessuu qabda. gizee sagaraa seentee baatu fincaan kee sirriif irraa gogsuu dhabuudha.
soddomii torbaffaan of mul'isuu yookaan of jajuu yookaan garsiifannaa san jechuudha. Soddomii saddeettaffaan sababa addunyaatiif jecha beekumsa amantii barachuudha. Soddomii sagalaffaan gantummaa amantiiti. Afurtammaffaan tola namaa oolte waan namaa goote irra deddeebitee irratti lakkaawwachuu yookaan haasa'uudha. Afurtamii tokkoffaan murtee rabbii diduudha. Afurtamii lammaffaan haasawaa namoonni akka mistiraatti haasawaa namni dhuunfaan haasa'u akka namni isa dhaga'u hin feene dhageeffachuudha. Afurtamii sadaffaan oduu durii baatanii deemuudha. Afurtamii afuraffaan abaarsa nama abaaraa oolu jechuudha. Afurtamii shanaffaan waadaa diiguudha. Afurtamii jahaffaan raajii fi urjii lakkaa'anitti amanuudha. Afurtamii torbaffaan dubartii amala badaa abbaa warraa ishee irratti agarsiiftuudha. Afurtamii saddeettaffaan siidaa hojjechuu yookaan fakkiiwwan hojjechuudha. Afurtamii shanaffaan yeroo balaan kamiyyuu isa mudate boo'uu yookaan haguuggachuu fi uffata ofirratti nama cicciru yookaan gocha akkasii nama raawwatudha. Shantammaffaan namoota biroo irratti haqa dhabuudha. Shantamii tokkoffaan haadha manaa ofii yookaan gabrittii ofii yookaan nama hiyyeessa irratti horiin dhaadachuu yookaan of tuuluudha. Shantamii fi lammaffaan ollaa ofii mufachiisuudha. Shantamii sadaffaan musliimoota mufachiisuu yookaan arrabsuudha. Shantamii afuraffaan uummata kaan namoota biroo mufachiisuu fi irratti of tuuluu isaan irratti of tuuluudha. Shantamii shanaffaan akka Imaamu Dhaabiin diliilee gurguddoo barreessa keessatti tan shantamii shanaffaa uffata kee jilbaa gaditti uffachuudha. Shantamii jahaffaan dhiirotaaf warqee fi meetii uffachuudha. Shantamii torbaffaan gabrichi gooftaa jalaa miliquudha. Gabrichi gooftaa isaa jalaa baduudha. Shantamii saddeettaffaan bineensa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nama biraatii wassafe nama biratti maxxanse ati sassaabuudha. Shantamii sagalaffaan abbaa ta'uu ofii if ibsuudha. Abbaa kan ofii yookaan nama abbaa kee hin ta'iniin kun abbaa kiyyattee ibsuudha yaamuudhaani. Jaatamaffaan falmii fi falmii cimaadha. Muggudii cimtuu jechuudha. Jaatamii tokkoffaan bishaan garmalee qabaachuudha. Jaatamii lammaffaan mizaana hir'isuudha. Jaatamii saddeettaffaan karoora rabbii irraa nageenyi itti dhaga'amuudha. Jaatamii afuraffaan ulamaa'ota rabbii subhaanahu wa ta'aalaa taqiyyoota isaa mufachiisuudha. Jaatamii shanaffaan kophaa salaatuudha. Jumaa keessatti salaatuu dhabanii sababa gahaa tokko malee jammas salaatuu dhiisanii kophatti salaatuudha. Jaatamii fi jahaffaan sababa sirrii tokko malee itti fufiinsaan salaata jummaa guyyaa jummataa jechuun salaata dhiisuudha. Jaatamii torbaffaan mirga lafaa karaa dhalaatiin mirkaneessuudha. Jaatamii saddeettaffaan gowwoomsaa fi shira xaxuudha. Jaatamii sagalaffaan diina muslimaatiif basaasuudha. Cubbuu guddaa keessaa inni torbaatamaffaa sahaabaa nabiyyi sallallahu alaihi wasallam abaaruu fi arrabsuudha. Cursing and insulting the companions of the Prophet. So these were the 70 Egaa kunneen dilii gurguddoo torbaataman Imaam Al-Dhaabiin kitaaba isaa Al-Qabaa'ir keessatti tarreessanidha. Akka dilii gurguddoon hadiisa keessa irratti hundaa'ee Ibn Abbas irratti hundaa'ee torban Ibn Abbas irratti hundaa'ee rabbiin isaan wajjin haa ta'u diliilee gurguddoo torbaatama akka jiran Imaam Al-Dhaabiin tarreessuu isaati. Garuu kun hubannoo inni Quraanaa fi hadiisa sahihaa irratti qabu irratti hundaa'eeti. Cubbuun gurguddoon 7 yookaan 17 yookaan 35 ta'uu hayyoonni garaagarummaa qaban ni jiru. Yookaan isaan diliin 70 namoonni tokko cubbuu gurguddoo keessaa ta'uu hin qabu diliin 70 akkamitti cubbuu xixiqqoo keessaa ta'uu qaba jedhanii waliigaluu dhiisuu danda'u. Tokko kun tasumaa cubbuu ta'uu hin danda'u jechuu danda'u. Egaa hayyoonni garaagarummaa hayyoonni islaamaa garaagarummaa ni jira dhugaa. Walumaa galatti Imaam Al-Dhaabiin maashaallah rabbiin rahmata isaa haa godhu hayyuu guddaa waan ta'eef akkanatti tarreesse. Garuu garaagarummaa yaadaa keessa jira. And this is the way how he had listed these, but there is a difference of opinion in it.